Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Sadaasa 19 bara 2014 harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa tamsa'aa jirudha. Keessummeessuun qophii waliin kan jiru an Urjii Sabaati. Dhaggeeffattoota keenya qophii ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'ee fi wallee warraaqsaas ni qabna. Turtiin keessan nufaan akka ta'u isin affeerra. Qophiin kunis hidhaa ajjechaa fi dararrisuu kanneessaan qabsoo Oromoo daran belbelcha malee hin dhaamsu. Daadarkaa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti geessisaa jirtuu fi ejjennoo cimaa of duuba hin deebine barattoota Oromoo ilaalchisee karaa jaal tokkicha murteessaa isiniif dhiyaata. Hidhaa ajjechaa fi dararrisuu kanneessaan qabsoo Oromoo daran belbelcha malee hin dhaamsu. Daadarkaa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti geessisaa jirtuu fi ejjennoo cimaa of duuba hin deebine barattoota Oromoo ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e Sadaasa 19 bara 2014. Lammiileen Oromoo waliigallii fi barattoonni Oromoo kumaatamatti lakkaa'aman mootummaa abbaa irree wayyaanee kan TPLFtiin hoogganamuun mana hidhaa keessatti dararrisuu kanneessaa keessatti akka argaman beekamaadha. Keessaafuu baatii eebila bara 2014 irraa eegalee fincila cimaa qeerroo bilisummaan hoogganame barattoota Oromoon ohee Oromiyaa bal'oo mara waliin ga'ee wajjin wal qabatee hidhaa fi ajjeechaan wayyaanees ta'e gaaffiin bilisummaa dimokiraasii fi haqaa itti fufee jira. Sababa kanaan lammiilee hedduun wareegama lubbuu itti baasaniiru, qaamaa hir'ataniiru, hidhaa fi reebicha gara jabeenya diinaan dararamaa jiru, kaanis achi buuteen isaanii dhabameera. Qeerroon bilisummaa kanneen dhabaman kun oksaan ajjeefamanii kan awwaalaman ta'uu amana. Yeroo dabre gaafa adoolessa 7 bara 2014 qeerroon bilisummaa maqaa lammiilee Oromoo baatii eebilaa fi caamsaa keessa qofaa ajjeefaman 61 fi hidhaa jiran 903 ifa godheera. Kanneen hidhaa keessaa kun hanga har'aatti reebicha diinaa garaa jabeenya ta'een hanga ammaa dararamaa jiru. Kanneen otoo reebamaa jiranii qaamni isaanii miidhamee dandamachuu dadhabanii harka diinaa irratti lubbuun isaanii baatu hedduudha. Kanneen keessaa Yuunivarsiitii Harammayaatti barataa kompiitar saayinsii waggaa 2ffaa kan ta'e Aslaan yookaan Nuuraddin Hasan gaafa waxabajjii 4 bara 2014 reebichuma suukanneessaa diinaan mana hidhaa keessatti lubbuunsaa baate. Guyyuma kana barataan kutaa 10 Daawwit Waaqjiraas mana hidhaa Anfilloo Qeellam Wallaggaatti reebicha diinaan lubbuunsaa dabarte. Guyyuma Nuuraddinii fi Daawwitiin ajjeesan kanatti barsiisaa haayiskuulii Magarsaa Abdiisaa mana hidhaa Gullisoo keessatti reebicha diinaan lubbuunsaa baate. Akkuma beekamu dargaggoonni Oromoo 3 olitti tuqne kun guyyuma tokkotti qofaa kan raawwatame mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii dabarte ta'uu hubanna. Manneen hidhaa sirna wayyaanee kana keessaa guutuu Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii seera hidhamaan tokko itti hidhamuu qabuun kan hidhamaa keessummeessan otoo hin taane to'annaa damee tikaa wayyaanee jalatti kan buludha. Kanaaf dameeleen tikootaa wayyaanee mana hidhaa seenanii hidhamaa akka fedhan akka gochaa turan yoo barbaadanis baasanii fudhatanii deemanii dhoksaan akka ajjeesan beekamaadha. Har'as hidhaa fi ajjechaan kun hin dhaabbanne. Reebanii kan ragaa irraa dhaban ammoo isa kaan callisanii himannaa tokko malee kan mana hidhaa keessa kaa'an yoo ta'u, isa kaaniif ammoo ragaa kijibaa qopheessanii itti murteessisiisu. Manni murtichaa kanarraa ka'uun kaangaaroo koort jedhamee
hawaasa bal'aa biratti beekama. Manni murtichaas waltajjii diraamaan kalaqa sobaa wayyaanee itti hidhatu malee bakka haqni itti kabajamu hin dandeenye ta'uun amanama. Ibsa kana keessatti jilli qorannoo ragoolee qeerroo bilisummaa maqaalee namoota Oromoo 183 kan irra guddaan isaanii barattoota ta'an kan godinaalee 6 irraa guuramanii mana murtii wayyaaneetti dhihaatanii murtiin hidhaa waggaa dheeraa itti murtaa'e isiniif dhiyeessina. Barattoonnis ta'an lammiileen Oromoo cubbuu hin qabne yakka tokko malee adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jedhamanii akkasumas maaliif hiriira nagaa baatan jechuun kan irratti murtaa'edha. Hidhamtoonni kun mana hidhaa keessatti reebicha akka malee qofaa otoo hin taane nyaanni ga'aanis akka hin kennamneefi yoo dhukkubsatanis wallaansa akka hin arganne uffata uffatan akka hin qabneefi kan kana fakkaatan qeerroon ifa gochaa tureera. Qeerroon bilisummaa har'as gochaa mootummaa wayyaanee kana jabeessee balaaleffachaa himannaa barattootaa fi lammiilee keenya irratti uume hunda akka kaasu gaafata. Firaafis ta'e halagaaf ammallee cimsinee hubachiisuu kan barbaannu nuti qeerroon Oromoo yeroo cinaan qaama keenyaa kan ta'e hawaasni keenya dhiigaa jirutti gonkuma callisnee kan hin teenye ta'uu keenyadha. Gochaa wayyaaneen har'a fudhachaa jirtu kun hidhaan reebichi ajjechaan qabsoo bilisummaa Oromoo daran belbelcha malee dhaamsuuf hin danda'u. Akkasumallee sagalee daran barakachiisa malee bifa kanaan ukkaamsuun hin danda'amu. Hiriira nagaa bahuutiin barattootaa fi lammiileen Oromoo himataman mana murtii olaanaa Oromiyaa dhiha Naqqamteetti dhihaatan dhiira 56 fi dhalaa tokko waliigala 57 mana murtii olaanaa Wallagga dhihaa Gimbiitti dhiira 28 mana murtii Shawaa dhihaa olaanaa kan zoonii Ambootti dhiira 2 mana murtii olaanaa Finfinneetti dhiira 62 dhalaa tokko waliigala 63 mana murtii Shawaa aanaa Ambootti dhiira 10 mana murtii aanaa Miidaqanyiitti dhiira 4 mana murtii Marsaa Maalimaatti dhiira 8 mana murtii Tokkee Kutaayetti dhiira 11 walumaa galatti namoota 183tu badii tokko malee murtiitti dhiyaate. Himanni barattoota kanaa fi lammiilee Oromoo bakka garaa garaa jiran kanatti dhiyaate dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee moggaase deeggaruun mootummaa kuffisuuf yaalii gochuu akkasumas mootummaan wayyaanee nu hin bulchuu oppidiyoon dhaaba maxxantuudha abaa'ootu nu bulchaa mootummaan afaan Oromoo hacuucaa jira uummata keenya mana hidhaa jiran baasuu qabnaa guyyaan har'aa guyyaa bilisummaa itti argannudha jechuun dhaadachuun uummata mootummaa irratti kakaasuu yoo ta'u alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun baallammii yaa margatuufoo abaa'oo nu wayyanuufoo baallammii yaa margatuufoo wabootu nuuf wayyanuufoo jechuun walharkaa fuudhanii sirbuun waajiraalee mootummaa seenuun hojjettoota ari'anii alaabaa federaalaa buusanii gubuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol baasuutiin kan himatamanidha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo maqaalee jaallawwan kana hojii umurii isaanii akkasumas mana murtiitti dhiyaatan himata irratti baname kan chaappaa mootummaa wayyaanee ofirraa qabu iskaan goonee jirra. Ragaalee barbaaddan mara weebsaayitii qeerroo www.qeerroo.org yoo ilaaltan bal'inaan odeeffannoo guutuu argattu. Kanas ta'e sana hidhaa ajjechaa fi dararrisuu kanneessaan qabsoo Oromoo daran belbelcha malee hin dhaamsu. Daadarkaa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti geessisaa jirtuu fi ejjennoo cimaa of duuba hin deebine barattoota Oromoo ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'e 19 bara 2014. Olola diinaatiin abdiin mudhatina olola gantuutiin abdiin mudhatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin limoona olola diinaatiin abdiin mudhatina olola gantuutiin abdiin mudhatina jabaadha Oromoo abaa'oodha qabna limoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo limoona.
jenne barinjiru kakka kenna safi gabrome jiratu Oromiyaaf jenne tarreegalle akka sobnu lukkuute na wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisumaaf jecha Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne Oromiyaaf jecha bilisumaaf jecha Orola gantuutiin abdii kutatinaa jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona Orola diinaatiin abdii kutatinaa Orola gantuutiin abdii kutatinaa jabaadha Oromoo abaa'oodha qabna nimoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona qabeenyaa fi beekumsallee kattoota naafaa oolchinu Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne har'aa diinna yoo jallisne boruu jalaa jalaan baanu Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne bakka beete duutiin oolchu lubbuun duubaaf dhalatte Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne seenaa qabdi gumaa qabdi lubbuun sabaaf wareegamte Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne Olola diinaatiin abdii kutatinaa Olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona Olola diinaatiin abdii kutatinaa Olola gantuutiin abdii kutatinaa jabaadha Oromoo abaa'oodha qabna nimoona jabaadha Oromoo itti fufaa qabsoo nimoona Ayume kakotame kakatota na bitti dabne Oromiyaaf jenne bilisumaaf jenne bakkaange na kaayo saani digabaaf na gumaasani Oromiyaaf tenna bilisumaaf jenne barinjiru kakka kenna safi gabrummaa baadhatu Oromiyaaf tenna tarreegalle akka sobnu lubbuun tenna wareegamtu Oromiyaaf tenna 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 Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kan guyyaa har'aa xumurree jirra. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas
shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti.